Ayyee har'a as geenyee jirra. Hoggaadhaan bakka bu'ee, jiini ji'aan bakka bu'ee, yeroodhaan bakka bu'ee, hoggaa 8 xumuree, guyyaa har'aatirraa kaasee yuuba ta'uu kootiif Waaqa Oromoo Tuulamaa, Waaqa haadha tiyyaa, Waaqa abbaa kiyyaa, akkasumas Waaqa sablammoota maraatii galata guddaa galchuun barbaada. Gadaan dhiiga Oromooti. Gadaan dhiiga Oromooti. Oromoon kaleessa waa maraa kenneeti gadaa kennuu dide. Kitabittaa nafxanyaatiin atseedhotoota mootummoota darbaniin waa maraa kennee gadaa kennuu dide. Gadaan tuni waallaa yoomooti. Jireenya Oromooti. Jiruuf jireenya Oromooti. Gadaa tanaa jedhee warratee Oromoo hedduutu danqaa keessa seeni. Oromoo hedduutu itti wareegame gadaa tana. Oromoo hedduutu itti wareegame. Kanaa ragaan calii calanqoo fi harma muraa aanoleeti. Oromoon gola mara jirtan. Oromoon Booranaa, Oromoon Gujii, Oromoon Gabraa, Oromoon Sikkoo Mandoo, Oromoon Odaa Bultum, Oromoon Tuulamaa, Oromoon Maccaa, Oromoon Karrayyuu, Oromoon Walloo gadaa tana jabeeffadhaa. Gadaa tana qabadhaa. Booddeen Oromoo duuba bulchiifni Oromoo boodaa gadaa tana jabeeffadhaa. Kanan isinii dhaama. Ittiin aansee gadaa tanaa jedhee bu'aa ce'ii hedduu keessa darbee har'a as gahee jira. Gadaa tanaa jedhee bu'aa ce'ii hedduu keessa darbee aduun jenne, rooban jenne, jireenya kiyyarraa gargar bahee hoggaa 8 guutee jira. Hoggaa 8 guutee jira. Kan kanaan boodatis jireenya kiyya Oromotu beeka. Hoggaa 8 guutuu dubbadhaan ture. Hoggaa 8 guutuu ummata Oromoo wajjin akka gaarii hariiroo uumeen jira. Keessattuu ollaa Oromoo wajjin waan gurguddoo hojjedheen jira. Oromoo waan baay'ee dhabnee jirra. Waan baay'ee argannee jirra. Ka arganne kana harkatti haa qaban. Kanaaf immoo itti haa hiixan Oromoo. Waan hojjenne itti haa quufnu Oromoo. Jaarraa tokkoo fi walakkaa fi waanuma ta'e kitabittaa nafxanyootaa harka turre. Gabrummaan baay'ee nu gabrooffatte Oromoo. Baay'ee dugda nu kutte Oromoo. Kana keessaa yeroo tokkoon bahuu hin dandeenye. Obsa nu barbaachisa Oromoo. Obsa nu barbaachisa. Walitti quufuu nu barbaachisa. Bara gadaatiyyaa keessa kana milkeessuuf waan hedduu hojjedhee jira. Waan hedduu carraaqee jira. Kan milkaa'e ittan gammada. Kan hin milkaa'in immoo karaa nagaatiin an dabarsee abbaa alangee Tuulamaa hogganutti kenna. Wanti milkaa'e keessaa ardoolee jiraa hedduu deebisee jira. Keessattuu hora Finfinnee, keessattuu Muudaa Furii waan baay'ee hojjedhee jira. Ardoolee jilaa kalee Tuulamni qabu kan seenan jiran gara seeratiitti fidee jira bara gadaatiyyaa keessa. Wanti hin milkaa'in immoo wanti hanga ammaa sammuu kiyya na nyaatu. Wanti hagan du'utti itti gaabbu Oromoo keessatti nagaa buusuu hin dandeenye. Gadaan itti aantu asirra dhaabbattee akka nagaa isinii buuftu. Gadaan itti aantu tun gadaa gabbinaa yaa taatu. Gadaa Oromoon itti wal dhagahu yaa taatu. Gadaa Oromoon itti walii quufu yaa taatu. Gadaa malee Afrikaa keessatti, gadaa malee addunyaa keessatti akkanatti aangoo kan walii dabarsee kennu hin jiru. Gadaa Oromoo malee. Kanaaf kanan baa addunyaa taatee gadaan teenya UNESCO irratti galmoofte. Addunyaan itti fayyadamaa jirti. Nuti galuu Oromoon oduu afaan tokko dubbannu
oduuduudhaaf safuu tokko qabna yeroo ammaa kanatti wal mancaasaa jirra wal balleessaa jirra Oromoo Waaqayyo nagaa isinii haa buusu Oromoo yaadaaf qalbiin kan kee gara nageenyatti itti haa deebi'u Oromoo yaadaaf qalbiin kan kee gara nageenyatti itti haa deebi'u Oromoo Waaqayyo kan hojjette kan balleessite si haa dhiisu kan balleessite si haa dhiisu wanti bara gadaati yaa keessa milkaa'in nageenya isinii haa buusu nageenya isinii haa buusu kanuma jedhee yoon asirratti dhaabe nagaa gadaan itti aantu gadaa quufaa gabbinaa isinii haa taatu Hayyuu Goobana